Nagaa Waaqayyoo iddoo jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atuun jedha. Ani maqaan koo Hojjetaa Wangeelaa Burruusee Jaamboon jedhama. Sabakaa naannoo Cuqqaalatti qindeessaa sabakaati. Waaqayyo har'a carraa nuu kennee guyyaa kana dubbii Waaqayyoo walii wajjiniin hirmaachuudhaaf carraa arganneef Waaqayyoon guddaa hin galateeffannaa. Guyyaa har'aa kana dubbii Waaqayyoo qabadhee fuula keessanitti dhiyaachuu koof baay'ee Waaqayyoon nan galateeffadha, baay'een gammada. Sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa kana walii wajjiniin amma Waaqayyo yeroo nuu laate hin baranna. Duraan dursinee mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon hin kadhanna. Isinis iddoo jirtanitti Waaqayyoon hin kadhattu. Dubbii Waaqayyoo kun akka nuu ifuuf hundi keenya Waaqayyoon hin kadhanna. Qulqulluudhaa fi tolaa kan taate yaa Waaqayyo Waaqa abbaa keenyaa bara baraan kan jiraattu, saba kees biyya keenyas lafa keenya hundumaa nagaa gootee guyyaa kanaan kan nu geessisi yaa Waaqayyo abbaa keenyaa guddaa si galateeffannaa. Galannii fi ulfinni bara baraan hin dabarrisiif haa ta'u. Akeekni kee guddaan, jaalalli kee guddaan biyya kanarratti lafa kanarratti waan ta'eef ulfinnii fi galanni siif haa ta'u. Guyyaa gaarii nu laatte kanaaf sagalee keessa jiraataa akka dhageenyuuf yeroo nu kennite kanaaf si galateeffanna yaa Waaqayyoo. Galannii fi ulfinni siif haa ta'u. Dubbii kee guyyaa har'aa kana yaa Waaqayyoo dubbachuudhaaf iddoo kanatti kan argame ayyaanni kee akka naa baay'atu anaan saba kee warra yaa Waaqayyoo yeroo kana immoo sagalee kee kana dhaga'uudhaaf qophaa'an ilaalaa kan jiran yaa Waaqayyoo qalbiin isaanii, yaadni isaanii banamee, keessi isaanii banamee dubbii kee kana akka dhaggeeffataniif maqaa Yesuus Kiristoosiin ati isaan gargaari. Ayyaanni keef humni kee nu wajjiniin haa ta'u. Dubbiin kee nama barsiisa. Dubbiin kee karaa namatti agarsiisa. Dubbiin kee nama qajeelcha. Yaa Waaqayyo sin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii kee ati nutti dubbadhu. Kanaan kan mormu hojiin diinaa kamillee maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Hafuurri kee inni qulqulluun waan hojjennu waan dubbannu hundumaa irratti nu haa gargaaru. Hafuura keetiin ati nu qajeelchi. Yaada kee nu ibsi. Dhoksaa dubbii keetiin nutti dubbadhu. Yaa Waaqayyo ati dubbatta. Baroota keessatti ergaa qabda. Guyyaa guyyaadhaan baraa gara barootaatti ati saba keef dhaloota hundumaaf ergaa qabda. Ergaan kee kallattii kanaan maqaa Yesuus Kiristoosiin warra si amanatan, warra si dhaggeeffatan hundumaa bira kan ga'e haa ta'u. Dubbii keessa qulqulluudhaaf isa dhugaatee ati nutti dubbadhu. Waaqayyo ati nu barsiisi. Hamma dhumaatitti nu wajjiniin ta'i. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Guyyaa har'aa kana kutaan ani irratti dubbadhu seensa godhadhee sagalee Waaqayyoo keessaa Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 isa jiru nan dubbisee mata duree koo isinii kenna guyyaa har'aa kanaaf akkana jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif hin kennama, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif hin banama. Kan kadhatu hundumaa hin fudhata, kan barbaadus hin argata, balbala kan rukutuufis hin banama. Isin keessaa nama attamiitu ilma isaa buddeen yoo isa kadhate dhagaa kennaafiree? Yookiis ilmi isaa qurxummii yoo kadhate bofa hin kennaafiree? Egaa isin namoota taatanii otoo jirtanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu erga beektanii abbaan keessan inni Waaqa keessaa immoo hammam isin caalaa warra isa kadhateef waan gaarii haa kennuu jedha. Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif hin kennama, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif hin banamaa jedhe. Iddoo kanarraa qabxii sadeen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate, qabxii gurguddaa 3 jira. Achi keessaanii waan tokko irratti dubbadha. Barbaadaa hin argattu isa jedhu irrattanii sagalee Waaqayyoo isinii qabadhee dhiyaadhee jira har'a. Barbaadaa hin argattu waan jedhu irrattan sagalee Waaqayyoo dubbadha. Achi keessaa balbala rukutaa isiniif hin banama inni jedhu waan guddaa isa tokko, akkasuma kadhadhaa isiniif hin kennama inni jedhu waan tokko. Achi keessaa kanan fudhadhee kutaa isa jabaa barbaadaa hin argattu jedhudha. Anis kana hojii wal qabatee wantoota hafuurri Waaqayyoo keessa koo kaa'e dubbii Waaqayyoo keessaa sagalee Waaqayyoo isiniiruu nan barbaada. Waaqayyoo barbaaduu waan jedhu irrattan mata duree godhadhee dubbii Waaqayyoo har'a isin barsiisa. Waaqayyoo barbaaduu jechuun maal jechuu akka ta'e, Waaqayyoo eessa akka jiru, maaliif akka barbaannu, Waaqayyoo barbaaduu bu'aan isaa maal akka ta'e, Waaqayyoo mataan isaa inni barbaannu kun eenyu akka ta'een dubbii Waaqayyoo keessaa isiniira. Dubbii Waaqayyoo akkuma isinii kaase Wangeela Maatewos kanarraa barbaadaa jedha. Barbaadaa inni jedhu kuni waan guddaa nama hubachiisa. Iddoo kanarraa sagalee Waaqayyoo barbaaduu jechuun isa fuulduratti dhiyaachuu, fuula isaa barbaaduu. Waaqayyoo barbaaduun Waaqayyoof iddoo qabaachuudha.
Waaqayyo barbaaduu jechuun akka nama barbaannutti Waaqayyo barbaaduu miti. Waaqayyo iddoo isaa jira. Waaqayyo lafa teessoo isaa, Waaqayyo iddootti argama isaa jira. Akkuma waan biraa barbaannee argannu wanti barbaadan kamiyyuu gatii nama gaafatu, gatii nama baasisu, akkasuma Waaqayyoon barbaaddachuunis calluma jedhamee utuu hin taane kan gatii nama baasisudha jechuudha. Walumaa galatti waa'ee barbaaduu jedhu kanaan waa isin ibsuu yaada. Barbaaduu jechuun kun kan inni bakka bu'u dhama'uudha. Namni tokko waa hin barbaada yeroo jennu hin dhamaa. Hin dhamaa. Dhama'uun gatii nama baasisa. Dadhabbii qaba. Dhama'uudha. Gatii barbaachisaa ta'e kaffaluudha. Barbaaduu jechuun gatii barbaachisaa ta'e kaffaluu jechuudha. Inni kan biraa barbaaduu jechuun yeroo barbaachisaa ta'e illee aarsaa kaffalanii yeroo kennuudha. Barbaaduu keessa barbaaduun yeroo nama gaafata. Barbaaduun gatii nama gaafata. Barbaaduun humna nama gaafata. Barbaaduu jechuun akkuma isin jedhe dhimmuudha. Malee barbaaduu jechuun firoota koo yeroo Waaqayyoon barbaannu hawwuu miti. Barbaaduunii fi hawwuun garaagara. Sagalee jajjabaa gurguddaa adda addaati. Barbaaduun fedhuu miti. Namni waan barbaade fedhuu danda'a, hawwuu danda'a. Garuu inni hawwe yookiin immoo inni yaade ta'uu dhiisuu danda'a. Namni barbaade garuu isa barbaade hin argata. Dubbii Waaqayyoos isa kana nutti hima. Barbaadaa hin argattuu jedha. Yeroo baay'ee dhaloonni yeroo ammaa kana keessa jirru argannoo namoonni baay'een kennan yookiin immoo teekinooloojiin waan uume baay'eetti hin gargaaramne. Yeroo baay'eetti fayyadamna. Haa ta'u malee argannoo arganne kana salphaatti itti fayyadamna malee yeroo garaagaraatti ittiin dhimma baana malee akkamitti akka inni dhufe maal keessa darbee akka inni dhufe fakkeenyaaf teekinooloojii adda addaa moobaayilii keenya haa ta'u kompiitara keenya haa ta'u wantoota teekinooloojiin fide kaameraa kana haa ta'u waan adda addaatti hin gargaaramna dhimma hin baana garuu akkaataa kamiin dhufe kan jedhu yeroo laalle gatii guddaa nama kaffalchiisa. Namni argannoo kana argate dadhabbii guddaa dadhabee bu'aa ba'ii baay'ee keessa darbeeti kan inni argannoo kana nuu gumaache. Kanaaf namni waa barbaadu kamiyyuu namni barbaacha waan tokkootti xiyyeeffatee barbaadu gatii guddaa kaffala. Baasii guddaa baasa. Yeroo baay'ee irratti balleessuu danda'a. Egaa kanaaf Waaqayyoon barbaaduu keessas wantoota gurguddaa akkasii kana jira. Dadhabbii baay'ee jira. Biyya tokkoo biyya biraatti deemuudhaaf socho'uun dirqama. Abbaa qabeenyaa ta'uudhaaf namni hojjechuun isaa dirqama. Nyaachuudhaaf iyyuu jiraachuudhaaf iyyuu nyaachuun dirqama. Kanaaf egaa Waaqayyoo barbaaduunis akkuma kana gatii guddaa nama kaffalchiisa. Kanaaf Waaqayyoo barbaaduun bu'aa maalii akka qabu akkamitti akka barbaannu utuun isinitti himin dura Waaqayyoo inni nuyi barbaannu kun eenyu? Eessatti argama? Waaqayyoo Waaqa barbaadamee argamuu danda'udha. Haa ta'u malee Waaqayyoo inni nuyi barbaannu kun inni eenyudha? Inni eenyudha? Eenyummaa isaa utuu hin beekin Waaqayyoon barbaaduu hin dandeenyu. Eessa akka inni jiru maal akka inni ta'e utuu hin beekin Waaqayyoon arguus barbaaduus hin dandeenyu. Kanaaf Waaqayyo kun inni nuyi barbaannu kun eenyudha eenyummaan isaa? Inni tokkoffaan Waaqayyo inni nuyi barbaannu Waaqayyo Waaqa qulqulluudha. Roomee boqonnaa 12 irraa sagalee Waaqayyoo akkuma dubbatu Waaqayyo akka inni qulqulluu ta'e nus immoo qulqulloota akka taanu sabni isaa qulqulloota akka taanu karaa qulqulluurraa yaada keenya isa hamaarraa deebinee yaada Waaqayyoo isa qulqulluu karaa Waaqayyoo isa qulqulluurraa akka deemnu barbaada Waaqayyo. Waaqayyo qulqulluudha. Inni nuyi barbaannu kun Waaqayyo iddoo qulqullaa'aa jira. Ofiisaaf qulqulluudha. Waaqayyo iddoo qulqulluu jira. Iddoon argama Waaqayyoo lafa qulqullaa'aadha. Kaa Waaqayyo haa eebbifamu. Sabni Waaqayyoon barbaannu. Dhaloonni Waaqayyoon barbaannu. Tajaajiltoonni kamiyyuu, sabni kamiyyuu, biyyi kamiyyuu Waaqayyoon gaafa barbaannu Waaqayyo akka inni qulqulluu ta'e beekutu nurra jiraata. Waaqayyo inni nu waaqessinu inni amananne Waaqayyo Waaqa qulqulluudha. Kanaaf maal gochuutu nurra jira? Waaqayyo isa qulqulluu kana qulqullummaa isaa beekuudha. Qulqullummaa isaa beekuu duwwaatu hin taane qulqulluu isa ta'e kana barbaaduudhaaf argachuudhaaf nuyi mataan keenya qulqulluu ta'utu nurra jiraata. Kun dubbii anaaf isinii kennamedha. Akkuma qulqulluu ta'e isinis qulqulloota ta'a. Daawit immoo faarfannaa isaa keessatti faarfannaa boqonnaa 61 lakkoofsa 10 irratti akkana jira. Yeroo kadhata garaa qullaa'aa anaaf kenni jedhee Waaqayyoon kadhata. Waaqayyo duratti yeroo dhiyaatu fuula Waaqayyo yeroo barbaaddachuudhaaf dhufu Waaqayyoon akkas jedhee kadhata. Waaqayyo
garaa qulqullaa'aa anaafuu mi'eedha. Laphee qulqullaa'aa, yaada qulqullaa'aa qabaachuutu nurra jiraata. Yeroo tokko tokko idduma ofii keenyaa dhaabbanne jireenya ofii keenyaa jiraannu keessa Waaqayyoon jiraachisuu barbaanna. Yeroo baay'ee lafa jirrutti Waaqayyoo waamuu barbaanna. Jireenya keessa jirru keessatti Waaqayyoo waamuu barbaanna. Waaqayyoo garuu akkas miti. Waaqayyoo iddoo nu jirrutti, haala nu keessa jirrutti, Waaqayyoo jireenya nu keessa jiraannutti miti. Nutu jireenya keenya sirreeffatee Waaqayyoon barbaaddata malee. Inni lammaffaan Waaqayyoon inni nuyi barbaannu Waaqa jaalalaati. Waaqayyoo jaalala. Namni Waaqayyoon barbaadu, namni Waaqayyoon kadhatu, namni fuula Waaqayyoo barbaadu kamiyyuu nama jaalalli garaa isaa keessa jiraatu ta'utu irra jiraata. Maaliif? Waaqayyoo madda isaatu jaalala. Lafa inni itti argamutu lafa jaalalaati. Amala isaatitu, eenyummaa isaatitu Waaqayyoo Waaqa jaalalaati. Jaalalaan ala Waaqayyoon barbaaduu hin dandeenyu. Waaqayyoon arguu hin dandeenyu. Sabni Waaqayyoo saba jaalalaa, biyya jaalalaa, namoota jaalalaa gaafa ta'an Waaqayyoo fagoodhaa dhufa utuu hin taane isaan gidduutti argama, isaan gidduu jira. Kanaaf namni Waaqayyoon barbaadus Waaqayyoo jaalala ta'uu isaa beekuutu irra jiraata. Innis mataa isaa nama jaalalaa ta'uu qaba jechuudha. Baay'een keenya yeroo Waaqayyoo waamnu fedha keenya akka inni guutu barbaanna. Fedha Waaqayyoo utuu hin guutin, fedha Waaqayyoo utuu hin dursin, Waaqayyoo garaa keenyatti utuu akka nu isa barbaannu utuu barbaadu keessa keenyaa kan inni barbaadu jaalala dhugaa, jaalala qulqulluu akka nu qabaannudha. Jaalalli isaa keessa keenya jiraannan Waaqayyoo in argama inni nuyi barbaannu. Duraan dursinee jaalala eenyu akka ta'e Waaqayyoo beekutu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf nutu fedha Waaqayyootti gala malee Waaqayyoos fedha keenyatti hin galu. Jaalala irraa adda baanee Waaqayyoon argachuu hin dandeenyu. Jibbi garaa namaa keessa jiraatee Waaqayyoon arguun hin danda'amu. Biyyi biyya irratti, obboleessi obboleessa irratti, obboleettiin obboleetti irratti, abbaan haadha irratti, haati intala irratti, namni walii isaa irratti ka'aa Waaqayyoon arguu hin danda'u. Waaqayyoon waammachuu hin danda'u. Waaqayyo Waaqa jaalalaati waan ta'eef. Kanaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 22 irratti Gooftaan Yesuus Kiristoos bartoota isaatii yeroo kadhata dhumaa kadhate akkuma ati tokko taane isaanis tokko haa ta'an, jaalala haa qabaataniif sin kadhadha yaa Abbaa jedhee dubbata. Phaawulosis ergaa isaa keessatti ergaa Qorontos duraa boqonnaa 13 irratti waan baay'ee qabaadhee jedha. Waan baay'ee gochuu danda'ee, waan natti tolu waanan barbaadu hundumaa godhee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhee ani homaa miti jedha. Yoonan jaalala of keessaa dhabe bu'aa naaf hin qabuu jedha. Utuu jaalala hin qabaatin kadhachuu, waaqeffachuun, waan garaa garaa gochuun hin danda'ama. Tajaajiluun hin danda'ama. Deemuun hin danda'ama. Mana Waaqayyoo keessa jiraachuun hin danda'ama. Garuu Waaqayyoon arguudhaaf, Waaqayyoo duratti iddoo qabaachuudhaaf jaalala malee namni waa gochuu hin danda'u. Kanaaf Waaqayyo Waaqa jaalalaati. Namni Waaqayyoon barbaadu Waaqayyoon akka inni jaalala ta'e baruutu irra jiraata. Yeroo ammaa kana baay'ee kan nama dhibu biyya keenya keessatti rakkina guddaa kan ta'e dhukkuba caalaa jaalala dhabuudha, jibba, gargar faca'uudha, walammeessuudha, walamachuudha, namni walirratti ka'uudha, qomoodhaan, naannoodhaan, mandaraan, namni akkaataa adda addaan, amantiidhaan, ilaalcha adda addaatiin namni wal qooduudha malee rakkinni keenya rakkina biraa miti. Rakkina hiyyummaa caalaa, rakkina dhukkubaa caalaa, rakkina diinagdee caalaa, rakkoon keenya rakkoo siyaasaa caalaa, rakkoo amantii caalaa, rakkoon keenya inni guddaan jaalala dhabuudha, waliigaluu tokkummaa dhabuudha. Waaqayyoo karaan isaa inni guddaan karaa jaalalaa qabaachuudha. Garaa jaalalaa, sabni jaalala qabu, sabni tokkummaa qabu Waaqayyoo gidduu isaaniitti argama. Waaqayyoo hunduma keenyaaf garaa jaalalaa nuuf haa kennu. Waaqayyoo jaalala ta'uu isaa nuu gallaan nu isa fuula jaalalaa qabaannee fuula Waaqayyootitti isa barbaaduudhaaf dhiyaanna. Jaalala qabaachuun nurra jiraata. Inni yeroo nu isa barbaaddannu garaa jaalala isaatiin nu ilaala. Jaalala isaarraa kan ka'e nu ilaala. Tolaa ta'uu keenyarraa kan ka'e utuu hin taane, nama addaa ta'uu keenyarraa kan ka'e utuu hin taane, karaa gaariirra jiraachuu keenya ilaalee utuu hin taane Waaqayyoo jaalala isaarraa kan ka'e, fedha isaarraa kan ka'e, tola isaarraa kan ka'e Waaqayyoo gara keenya ilaala. Akkuma sagalee Waaqayyoo Wangeela Luqaas boqonnaa 15-18 irraa
nu hubachiisu mucaan inni bade sun yeroo inni gara abbaa isaatti deebi'e abbaan gaarii inni godheef utuu hin taane jaalala ganamaa jaalaluma sarra jirurraa kan ka'e jaalala mucaasaa irraa kan ka'e mucaasaa isa bade gaafa inni deebi'e gammachuu guddaadhaan gara isaatti fiigee isa simate waan kanaan duraan gooneef isaaf godhe. Har'as yoo nu garaa jaalalaatiin gara isaatti deebine Waaqayyo garaa jaalalaatiin gara keenyatti deebi'a. Waaqayyo Waaqa jaalalaati. Jaalala baatee nu eega. Araara baatee nu eega. Mana isaa jaalala guute. Mana isaa nagaa guute. Galanniif ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyo ofii isaatii jaalala waan ta'eef jaalala isaa nutti agarsiisuudhaaf akka jaalala ta'e jaalala isaa nu barsiisuudhaaf Waaqayyo jaalala inni nu jennu kuni jaalala akka ta'e nutti himuudhaaf tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaa nu erge. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti inni jaalala akka ta'e nutti agarsiisuudhaaf dubbachuudhaan utuu hin taane jechaan utuu hin taane Waaqayyo akka nu jaalatu ilma isaa tokkicha qabu utuu mararsiifatiin nuu kennuudhaan akka nu jaalate nutti agarsiise. Kanaaf Waaqayyo dhugumayyuu Waaqa jaalalaati. Waaqayyo Waaqa jaalalaati. Galanni isaaf haa ta'u. Inni sadaffaan Waaqayyo inni nuyi isa barbaannu kun eenyuudha? Waaqayyo inni nuyi isa barbaannu Waaqa dhugaati. Waaqayyo Waaqa dhugaati. Barbaadaa kan jirru kun Waaqayyo Waaqa dhugaati. Eessa akka inni jiru gargaarsaaf rakkina keenyaaf furmaata akka inni nuu ta'uuf akka inni nuu birmatuuf akka inni nuu faraduuf inni nu waamnu kun Waaqayyo Waaqa dhugaati. Dhugaarra dhaabata. Dhugaadhaaf dubbata. Dhugaadhaaf falma. Lafa dhugaa jira. Innumti mataasaa Waaqayyo Waaqa dhugaati. Dhugaatti gammada Waaqayyo. Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 6 boqonnaa 14 lakkoofsa 6 ani dhugaadha. Iddoo sanarraa waan sadi jira. Ani dhugaadha, ani karaadha, ani jireenyaadha. Dhugaadha Waaqayyo. Waaqayyo inni dhugaa ta'e dhugaatti inni gammadu. Dhugaadhaaf inni dhaabate. Yeroo hundumaa warra dhugaadhaaf dhaabatan, warra dhugaa barbaadan, warra dhugaadhaan isa kadhatan, garaadhaan warra isa kadhataniif Waaqayyo Waaqarraa hin dhagaa. Warra isa barbaadataniifis hin argama. Dhugaa barbaada Waaqayyo. Waaqayyo lafa sobaatti na gargaari yoo jenne Waaqayyo Waaqa dhugaati hin danda'u. Iddoo barbaanne dhaabannee lafa barbaanne dhaabannee otoo hin taane lafa dhugaarra dhaabannee dhugaa qabannee Waaqayyoon gaafa waammannu Waaqayyo wajjin jiraachuu keenya. Nuumti mataan keenya dhugaa qabannaan Waaqayyo qabanne jechuudha. Dhugaadhaa dhaabate taanaan namni Waaqayyoof dhaabbate jechuudha. Waaqayyoof dubbataa jira. Waaqayyoon lallabaa jira. Yoo faarfachuu baate, yoo lallabuu baate, yoo kadhachuudhaayyuu baate, yoo barsiisuudhaayyuu baate dhugaa qaba taanaan namni sun karaa beekamu karaa hin beekamneen Waaqayyoon lallabaa jira. Haa deeggaramus haa deeggaramuu baatus. Haa fudhatamus haa fudhatamuu baatus. Kophaas haa ta'u namnis wajjin haa jiraatu, jiraachuus baate namni dhugaa qabate Waaqayyo qabate. Dhugaa namni qabate yeroo hundumaa immoo galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo Waaqa dhugaati. Jechi isaa dhugaadha. Hojiin Waaqayyoo dhugaadha. Kakuun inni namaa galu dhugaadha. Har'a yoo namatti fakkaateyyuu, yoo raawwatamuu dideyyuu, yoo lafarraa harkifameyyuu bubbuleeyyuu inni Waaqayyoo dubbatu dhugaadha. Eeguu isaan irraa kan ka'e, turuu Waaqayyoo irraa kan ka'e namoonni baay'een Waaqayyo akkas jedheera eessaa kan jedhan baay'een jiru. Waaqayyoon soba kan jedhan jiru. Waaqayyoon jiru kan jedhan jiru. Waan barbaadan dubbatanii, waan barbaadan hojjetanii, dhaggeeffatanii barbaadanii dhabanii Waaqayyoon jiru kan jedhan jiran. Har'as Waaqayyo teessoo isaarra jira. Hin dubbata, hin mul'ata, hin hojjeta Waaqayyo. Yeroo ammaa kana addunyaa guutuun akka Waaqayyo jira. Waaqayyo malee furmaanni hin jiru kan ishiin jechisiise Waaqayyo jiraachuu isaati. Har'as Waaqayyo Waaqarra jira. Keessumaa bari nuyi keessa jirru kuni bara wal makaadha. Bara dhugaan dhokate. Bara namni baay'een dhugaadhaaf hin dhaabbanne. Karaa mijataarra lafa isaa mijaturra bara namni deemuudha. Dhugaan immoo iddoo ishii duwwaa jirti.
Lafa namni barbaade nama wajjin deema utuu hin taane dhugaan lafa ishiin jirtu namni barbaada. Hin barbaanna. Lafa dhugaa dhaabbanna. Kanaaf Waaqayyo isa dhugaa ta'e barbaaduudhaaf dhugaa akka inni ta'e nuu galuutu irra jiraata. Kana ta'uu baannaan maqaa nama biraa waamaa jirra malee Waaqayyoon barbaadaa hin jirru. Nama biraa eegaa jirra, nama biraa kadhataa jirra, nama biraa barbaadaa jirra. Tarii biyyi lafaa goyyoomsi waan baay'ee namaa gochuu danda'a. Qaroomina adda addaatiin, teekinooloojii adda addaatiin, seexanni waan adda addaatiin sobee goyyoomsi waan baay'ee gochuu danda'a. Waaqayyo akkas hin godhu. Waaqayyo dhugaarra dhaabata. Yoo kennes yoo dhiises, yoo fudhates, yoo dhoowwates Waaqayyo sirriidha. Waaqayyo dhugaadha. Kanan goonu taanaan dhugaa kanarra dhaabannu taanaan Waaqayyo waamaan jirru nu kan biraa waamaa jirra jechuudha. Koodii biraatiin barbaadaa jirra. Maqaa nama biraa barbaadaa jirra. Waaqayyo Waaqa dhugaati. Koodii namaa malee nama argachuun hin danda'amu. Bilbila namaa malee nama argachuun hin danda'amu. ID namaa malee nama argachuun hin danda'amu. Akkuma kana daandii malee Waaqayyoon argachuun hin danda'amu. Daandiin Waaqayyoo irratti argamu dhugaadha. Karaa dhugaarra jira taanaan isatu Waaqayyo barbaada deema taanaan miti. Waaqayyootu isa barbaada. Dhugaarra dhaabachuutu ulfaata malee dhugaarra dhaabannaan Waaqayyoon argachuun salphaadha. Biyyi dhugaa qabachuutu itti ulfaata malee dhaloonni kun dhugaa qabachuutu dhugaadhaa gatii kaffaluutu itti ulfaata malee Waaqayyoon argachuun salphaadha. Dhugaarra dhaabannaan inni dhugaa ta'e Waaqayyoo nama wajjiniin ta'a. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo Waaqa dhugaati. Inni kan biraan inni afuraffaan Waaqayyo inni nu barbaannu kun eenyu? Duraan dursinee eenyummaa Waaqayyoo isa barbaannu kana baruutu nurra jiraata. Waaqayyo inni nu barbaannu jalqabaa fi dhuma waan hundumaa isa ta'edha. Alfaa fi Oomeegaa isa ta'e. Isa dur ture, isa ammas jiru, bara baraan isa darbee jiraatu. Jalqaba waan hundumaa, dhuma waan hundumaa isa ta'e Waaqayyoon barbaanna. Waaqa yeroo hundumaa aangoo isaatiin jiraatu. Waaqa yeroo hundumaa humna qabeessa ta'ee jiraatu. Waaqa yeroo hundumaa fayyisaa ta'ee jiraatu. Waaqa yeroo hundumaa gargaaraa ta'ee jiraatu. Waaqa yeroo hundumaa hoogganaa ta'ee jiraatu. Waaqayyoo isa bara baraan jiraatu. Isa jalqabas ta'ee dhuma waan hundumaas ta'e isa barbaanna. Waaqayyo isa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 13 irratti ani alfaadhaa Oomeegaadhaa si jedhe. Mootiin akkas jedhee hin jiru addunyaa kanarraa. Beektonni akkas jedhan hin jiran addunyaa kanarraa. Umurii dheeraa jiran jedhanii utuu baay'een jiraatiin kan du'an baay'eedha. Qabeenya baay'ee kan kuusan, ogummaa baay'ee kan qabaatan, biyya lafaa kanarratti waan gurguddaa kan godhan, aangoo gurguddaa kan qaban, barri isaanii daangaa qaba. Barri isaanii murtaa'aadha. Waaqayyo innaniif ati waaqessinu garuu jalqabas dhumas. Waan hundumaa dabarsee ofii isaatii hafee jiraata Waaqayyo. Malee Waaqa isa darbu, Waaqa isa geeddaramu, Waaqa isa dadhabu, Waaqa isa dulloomu miti inni ati barbaadaa jirtu. Tarii waan barbaachi keenya tureef, kadhannaan keenya waan tureef, gaaffiin keenya waan tureef, Waaqayyo waan dadhabe, Waaqayyo waan dulloome, Waaqayyo waan dagate, Waaqayyo waan ijji isaa arguu dadhabe nutti fakkaachuu danda'a. Miti. Waaqayyoon arga. Waaqayyo nuu miti. Ganaa dhaloota ganaa dhufuuf iyyuu Waaqayyo humna qabeessa. Waaqayyo hin arga, Waaqayyo hin danda'a. Galanni isaaf haa ta'u. Yeroo kadhannu, yeroo isa barbaaddannu, inni jalqabaa fi dhuma waan hundumaa ta'uu isaa beekutu nurra jiraata. Waan hundumtuu harka isaa keessa akka jiru beekutu nurra jiraata. Kaleessa akka inni waan hundumaa jalqabe, har'as immoo boru waan hundumaa akka inni xumuru beekutu nurra jiraata. Isa kan waan hundumaa jalqabe, isa immoo kan waan hundumaa xumuru. Kanaaf waa'een koof, waa'een kee, waa'een biyya kee, waa'een saba kee, waa'een maatii kee Waaqayyootti hin ulfaatu. Inni jalqabaaf dhuma waan hundumaati. Kanaaf Waaqayyoon barbaaddanna. Inni shanaffaan Waaqayyoon inni nuyi barbaannu Waaqayyoo isa arguuf isa dhaga'uudha. Qaan isaa eebbifamu. Hin dhaga'a Waaqayyo. Waaqayyo hin arga. Waaqayyo Waaqa arguudha. Waaqayyo Waaqa dhaga'uudha. Addunyaa kanarraa namni hin kadhanne hin jiru. Waaqa jedhee namni waaqeffanne. Waan tokko namni ofirratti hin moosifne hin jiru. Eenyu akka waaqessu hoo beeku waateyyuu. Dhagaaf hin dhaga'uu isaa kan hin beekne. Harka isaan hojjetee yookiin horii isaan bitatee
gatii guddaatti kaffalee kan itti sagadu, horii isaa kan itti kaffalu, kan fuula isaatti kufee jilbiffatu baay'eedha. Aniif isin garuu Waaqayyo isa dhaga'u, Waaqayyo isa argu kadhanna, maqaan isaa haa eebbifamu. Inni arga, hin dhagaa. Macaafa Seera Uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 14-21 yeroo ilaalle, Aggaar yeroo ishiin lafa onaa keessa teessee boosse abdii kutattee, mucaan ishee yeroo inni boo'e abdii kutattee yeroo ishiin mucaa ishee achi keessee ofii ishiitiif akka inni du'u, yeroo inni du'u taa'ee hin ilaalu, akka inni du'u waan beektuuf, beelli dheebuun mucaa ishee qaqqabe, kan ishee qaqqabe akka ishee ajjeesu, akka mucaa ishees ajjeesu waan beektuuf hin boosse. Ishiinis abdii kutatte, mucaan ishee niyya. Waaqayyo waaqarraa in ilaale, Waaqayyo waaqarraa in ilaala, Waaqayyo in arga. Baay'ee kan nama dhibu, Waaqayyo yeroo iyya mucaa ishii dhaga'e akkas jedhe, Aggaar hin boo'in. Ergamaa Waaqayyo gara ishii dhaqee, Aggaar hin boo'in, Waaqayyo iyya mucichaa dhaga'eera, atis mucaan kees hin duutan, Waaqayyo ani bishaanan isinii baasa. Baay'ee kan isin dhibu, gaafa garagaltee ilaaltu hara keessaa bishaan dhuganii dheebuu ba'an, bishaan ittiin jiraatan Waaqayyo hin kenneef. Iyya ishiin dhaga'e, iyya mucaa isheen dhaga'e. Har'as Waaqayyo lafa onaa keessa dhaabannee, kophaa keenya dhaabannee du'a eeggataa kan jirru, boo'aa kan jirru, iyyaa kan jirru, Waaqayyo isa argu ta'uu isaa beekutu nurra jiraata. Waaqayyo isa dhaga'u. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irraa Waaqayyo Zakkaariyaasiin akkas jedhe, yaa Zakkaariyaas hin sodaatin. Ergamaan Waaqayyo Zakkaariyaas baroota dheeraadhaaf Waaqayyoon erga kadhatee booddee abdii kutatee lafa inni dhiisetti Waaqayyo akkanatti hin jedhe, gaafa darabeen isaa ga'ee mana qulqullummaa keessatti aarsaa fuula Waaqayyoo irratti dhiyeessuudhaaf ol gale, ergamaan Waaqayyootti mul'atee, Zakkaariyaas hin sodaatin, Waaqayyo kadhata kee dhaga'eera. Har'as hin sodaatin, Waaqayyo kadhata kee hin dhaga'a. Waaqayyo kadhata kee dhaga'eera. Baay'ee kan nama dhibu, Zakkaariyaas baroota dheeraa waan kadhateef Waaqayyoon argine, Waaqayyoon dhageenye jedhee dhiise. Garuu Waaqayyo Zakkaariyaastuu dhiise malee Waaqayyoon hin dhiifne. Waaqayyo dhaga'eera, Waaqayyo argeera. Waaqayyo kadhata kee dhaga'eeraati, hin sodaatin, hin sodaatin. Waaqayyo isa dhaga'u, isa argu, isa nama ilaalutu nu wajjin jira. Kanaaf yeroo isa kadhannu, yeroo fuula isaatti kufnee kadhannu, yeroo itti gumgumnu, yeroo itti boonyu, gara isaatti yeroo iyyinu, Waaqayyo akka nu dhaga'u beekutu nurra jiraata. Kadhata garaa namaa, kadhata dhoksaa namaa Waaqayyoon arga. Haannaan Saamu'eel isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti yeroo ishiin fuula Waaqayyoo irra dhaabattee gumgumtee Waaqayyoon kadhattu, kan namni hin argineef, Eeliin kan hin argineef hin gumgumti. Fuula Waaqayyootti Waaqayyo gumgummii ishii hin dhaga'e. Gumgumni namaas Waaqayyo irratti hiikaa qaba. Kadhati garaa namaa Waaqayyo irratti hin dubbifama. Iyyi namaa fuula Waaqayyo irratti hin dubbifama. Imimmaan namaa fuula Waaqayyo irratti hin dubbifama. Har'as biyyi keenya, sabni keenya, dhaloonni kun fuula Waaqayyo irratti kufee Waaqayyoon hin kadhata taanaan, hin barbaada taanaan, hin boo'a taanaan, Waaqayyo Waaqaa iyya keenya dhaga'uudha. Inni iyya namaa dhaga'u Waaqayyo nu wajjin jira. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Inni ati amante, inni ati barbaaddattu Waaqayyo Waaqa argu, Waaqa dhaga'uudha. Inni jaaffaan Waaqayyo, inni nuyi isa barbaaddannu Waaqayyo isa nutti dhiyoo jiruudha. Waaqayyo Waaqa dhiyoodha. Maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo dhiyoodha. Dhiyoodha Waaqayyo. Firoota koo Waaqayyo dhiyoodha. Buleessa koo, bulettii koo Waaqayyo dhiyoodha. Dhiyoo jira. Kanaaf Waaqayyo isa nutti dhiyoo jiru kana barbaadaa jirra yeroo Waaqayyoon barbaadu. Kanaaf Waaqayyo isa dhiyoo jiru, Waaqayyo isa nu bira jiru kana barbaadutu nurra jira. Hin barbaanne yeroo jennu Waaqayyo isa nutti dhiyoo jiru, isa waliin haasa'uudhaaf yeroo keenya laannee isaa wajjin mari'anna. Isa nu wajjin hin jiru. Inni hafuura namaa caalaa namatti dhiyoodha. Akkuma sagalee Waaqayyoo jedhu, galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo iddoo hundumaa jira. Nu biras jira. Lafa hundumaa guutee jira Waaqayyo. Baadiyyaa, magaalaa, ardiilee hundumaarra Waaqayyo guutee jira. Addumaan garuu warra isa barbaadanitti adda ta'e mul'ata Waaqayyo. Mootota isaa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti sagalee Waaqayyoo irratti yeroo loltoonni Sooriyaa
mana Elsaa'itti naanna'anii marsan. Naawoon Elsaa'i akkas jedhee hin sodaate. Dhumuu keenya baduu keenya wayyoo maal taane dheeronni gara Elsaa'i dhaqu. Elsaa'i akkana jedhe ayizoo hin sodaatin. Inni nu wajjin jiru isa isaanii wajjin jiru irra hin caalaa. Nu wajjin kan jiru. Aangoodhaan nu wajjin jira Waaqayyo. Olaantummaadhaan nu wajjin jira Waaqayyo. Guddummaa isaatiin ulfina isaatiin nu marsee jira Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo isa nu wajjin jiru. Waaqayyo isa guddummaa isaatiin nu wajjin jiru. Waaqayyo isa mootota caalee gurguddoota caalee aangoo biyya lafaa kana aangoo diinaa caalee rakkina caalee nu gidduu jiru kana amananna. Nu wajjin jiru kana isa amananna. Waaqayyo isa nutti dhiyoo jirudha kanatti barbaadu. Har'as Waaqayyo nutti dhiyoodha. Waaqayyo mana keetti dhiyoodha. Fagoo jira jettee abdiin kutatin Waaqayyo sitti dhiyoodha. Eessa jettee yaaddeen eessattan erga? Eessaan isa barbaada? Waaqayyo fagoodha. An fagoon jira Waaqayyo na dhiiseeran jedhe Waaqayyo har'umayyuu sitti dhiyoodha. Barbaaduu kee eega malee, gara isaa ilaaluu kee eega malee, fuula kee gara isaatti deebisuu kee eega malee Waaqayyo sitti dhiyoodha. Har'as dhaloota isa barbaaddatutti, Waaqayyo har'as biyya isa barbaaddatutti dhiyoodha. Waaqayyo dhiyoodha. Egaa akkamitti barbaadnu ree? Waaqayyo ergaa waa'ee isaa barree. Hamma tokko waa'ee Waaqayyo isa barbaadnu kana ergan isinitti hime. Akkaataa ammoo Waaqayyoon itti barbaaddannuun isinitti hima. Akkamitti Waaqayyoon barbaaddannu? Ariifadheen akkaataa itti Waaqayyoon argachuu dandeenyuun waan muraasa isinii kaasa. Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 jalqaba isinii kaase barbaadaa hin argattu isa jedhu fudhadheetan sagalee Waaqayyoo isinii hiraa jira. Barbaadaa hin argattu isa jedhu irratti. Akkamitti barbaanna? Barbaadaa arga jedhamne. Barbaade erga nuun jedhee attamitti barbaanna? Barbaadi siin jechaa jira har'a Waaqayyo. Anaan na barbaaddadhu, na kadhadhu siin jechaa jira. Akkaataa kamiin immoo Waaqayyoon barbaaddanna? Inni tokkoffaan garaa guutuudhaan isa barbaaddanna. Garaa guutuu isa barbaaddanna. Waaqayyo garaa namaa ilaala waan ta'eef. Waaqayyo keessa namaa ilaala. Isa nu afaan keenyaan deddeebinee isa kadhannu miti. Isa shaakala kadhannaatiin hoo'ifnee sagalee ol kaafnee bareechinee sagalee jijjiirrannee qooqa keenya mijeeffannee jechoota fiffilannee kadhannu utuu hin taane Waaqayyo garaa keenya ilaala. Baay'achuu kadhannaa keenyaa utuu hin taane Waaqayyo keessa garaa keenyaa ilaala. Kanaaf yaa nama Waaqayyo waan isinitti hima. Firoota koo waan isinitti hima. Har'a sagalee kana dhagaa kan jirtan Waaqayyo Waaqa garaa namaa ilaaluudha. Keessa namaa Waaqa ilaaluudha. Waaqayyo Waaqa argu waan ta'eef hin goyyoonfamu. Fuula isaa dura waan turreef utuu hin taane waan garaa cabaadhaan waan garaa guutuudhaan isa kadhanneef nu dhagaa nu deebisa Waaqayyo. Kanaaf nu argama Waaqayyo. Waaqayyo garaa namaa ilaala. Inni lammaffaan akkaataan nutti Waaqayyoon barbaaddannu inni lammaffaan garaa cabaadhaa fi gaddeebi'aadhaan isa barbaaddanna. Garaa cabaa fi gaddeebi'aa. Waaqayyo namoota akkanaa garaan isaa danda'e biran darbu. Namoota garaa cabaa qaban. Ani beekaadha namoota hin jenne. Ani nan danda'a. Ani shaakalan qaba. Ani dandeettiin qaba. Warra hin jenne garaa cabaadhaan warra isa barbaaddatan Waaqayyo in arga, Waaqayyo in ilaala. Waaqayyo isaaniif argama. Baay'een har'a jabina isaanirraa kan ka'e, dandeettii isaanirraa kan ka'e Waaqayyoon of tuulummaadhaan kan isaanii dhiisanii irraaffatanii dagatanii Waaqayyoon irraaffatanii kan eenyummaa isaanitti dandeettii isaanitti amanan. Waaqayyo waan hojjetuuf shaakala isaanitti kan amanan baay'eedha. Waaqayyo har'as borus taanaan warra gaddeebi'an warra garaa cabaa qabanii isa barbaaddataniif Waaqayyoon argama. Garaa cabaadhaaf gaddeebi'aadhaan. Hisqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 26 irratti garaa haaraan isinii kennaadhe Waaqayyo. Garaa haaraan Waaqayyo isaanii kennu maalidha? Garaa cabaadha. Garaa laafaa, garaa cabaa, garaa gaddeebi'aa. Har'as Waaqayyo garaa kana akka nuu kennu Waaqayyoon hin kadhanna. Waaqayyo garaa laafaa, garaa cabaa akka nuu kennu. Firoota koo garaa laafaa nuu haa kennu Waaqayyo. Gara jabummaa, ija jabummaa, laphee keenya cabsinee garaa keenya gaddeebifnee hafuura gaddeebi'aadhaan yoo Waaqayyoon barbaaddanne olaantummaa isaatiin Waaqayyo guddummaa isaatiin nuuf hin mul'ata. Inni sadaffaan garaa qajeelummaadhaan isa barbaaddanna. Qajeelummaadhaan garaa keenya qajeelchinee Waaqayyoon barbaaddanna. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti Waaqayyo kadhata nama qajeelaa hin dhaga'aadha. Kadhanni nama qajeelaa waa godha. Kadhanni nama qajeelaa hojii hojjeta. Dhimma baasaadha. Kanaaf
kadhata fuula waaqayyootti argamnu yeroo waaqayyoon barbaaddannu qajeelummaadhaan fuula isaatti argamuutu nurra jiraata. Yeroo nuyi kana goonu waaqayyoo waan guddaa hojjeta. Yeroo nuyi garaa keenya cabsinee garaa guutuudhaan qajeelummaadhaan fuula waaqayyootti argamne yeroo nu waaqayyoon barbaaddannu waaqayyoo waa godha. Waan waaqayyoo hojjetu keessaan waan muraasa isinitti hima. Yeroo nu akkaataa kanaan waaqayyoon kadhannu inni tokkoffaan ija waaqayyoon ilaalamna. Waaqayyootu ija isaatiin nu ilaala. Yeroo namni garaa cabaadhaan gaddeebi'aadhaan waaqayyo isa guddaa ta'e kana kadhatu waaqayyoo garaa cabaadhaan yeroo nu isatti iyyinu isa waammannu waaqayyo immoo nu ilaala. Ijji waaqayyoo nu ilaala. Seera boqonnaa 3:7 irratti gadi qabamuu saba koo argeeraadha. Gadi qabamuu saba koo ani argeeraadha waaqayyo. Yeroo sabni Israa'el gara waaqayyootti iyyan rakkinni itti ulfaatee qabaan itti ulfaatee harki namaa yeroo itti ulfaate harki ormaa yeroo itti ulfaate caalumatti waaqayyoon kadhatan gara waaqayyootti yeroo isaan iyyan waaqayyoo iyya isaanii hin dhaga'e. Akkasuma waaqayyoon yeroo barbaaddannu waaqayyoo eebba guddaa nuu kenna. Eebba guddaa. Agee boqonnaa 2:17-19 irratti yeroo dubbifannu guyyaa har'aatii jalqabee isinan eebbisaadha waaqayyo. Yeroo isaan waaqayyoon gara isaatti deebi'an waan waaqayyo isaan irraa barbaadu yeroo isaan godhan yeroo isaan fedha waaqayyoo raawwatan waaqayyo guyyaa har'aa kanaa jalqabeedha. Obboleessa koo obboleettii koo firoota koo namoonni sagalee kana dhagaa jirtan mee waan waaqayyo isin irraa barbaadu godhaa. Waaqayyoo eenyu akka ta'e baraa. Garaa keessan guutuu qajeelummaadhaan garaa cabaadhaan fuula waaqayyoo irratti kufaatii waaqayyoon waamaa waaqayyoon barbaadaa. Eebba addaatitu guyyaa har'aa kanaa jalqabee isin argata. Waaqayyo waaqa nama eebbisuudha. Waan waaqayyoo jedhe gaafa goonu waaqayyo nu eebbisa. Abrahaam seera uumamaa boqonnaa 22:18 irratti ati waan anaaf abboomamteef sabni lafarraa hundinuu sanyii keeti sababii keetiif hin eebbifamuudha. Sabni lafarraa hundumtuu sababii keetiif hin eebbifamuudha. Maaliif boqonnaa 12 irratti Abrahaam waaqayyoof tole jedhe abboomameef abboomamuun isaa immoo qajeelummaatti lakkaa'ameef. Qajeelummaan eebbaaf nama godha. Waaqayyoo saba keenya, waaqayyoo biyya keenya, waaqayyoo dhaloota kana qajeelummaadhaan nu haa gaggeessu. Har'as waan sitti himaa waaqayyoo si wajjiniin ta'a. Ergaa koo gara dhumaa kanarratti tan jabeessee waa isinitti dubbachuu barbaada. Wanti inni guddaan biyya lafaa kanarratti guddaadha jedhamoo jiraate waaqayyoo nama wajjin jiraachuudha. Qabeenyi guddaan nama marsuu miti. Firri guddaan nama marsuu miti. Dandeettii guddaan qabaachuu miti. Waaqayyoo namaa wajjiniin ta'uudha. Hiyyeessa ta'uu dandeenya. Qabaachuu dandeenya, dhabuu dandeenya, barachuu dandeenya, dhiisuu dandeenya. Waan inni guddaan waaqayyoon wajjiniin ta'uudha. Waaqayyoon wajjiniin haa ta'u. Ermiyaas boqonnaa 1:8 irratti ani si oolchuudhaaf si wajjiniinan jira hin sodaatin jedhe waaqayyo Ermiyaasiin. Yeroo Ermiyaas sodaate xinnummaa isaa wallaalummaa isaa ilaalee yeroo inni abdii kutate waaqayyo akkana jedheen hin sodaatin an si oolchuudhaaf si wajjiniinan jira. Waan baay'ee oollutu jira bara kana. Guyyaa guyyaadhaan wanti nama balleessu, wanti dhaloota kana kuffisu, wanti dhaloota kana adamsu guyyaa guyyaadhaan kiyyoon diriiree jira. Badiisi qophaa'ee jira. Salphina baay'eetu jira. Du'a dingataa caba baay'eetu jira. Waaqayyo isa kana nama oolchuudhaaf warra isaa amanatan kana wajjiniin jira. Waaqayyo si oolchuudhaaf si wajjin jira. Ati waaqayyoon barbaade. Ati waaqayyoon amanadhu garaa kee guutuu waaqayyo si oolchuudhaaf si wajjiniin jira. Biyyi waaqayyoon kadhattu, dhaloonni waaqayyoon kadhatu, waldaan kiristaana waaqayyoon kadhatan hin oolu. Har'as hin oolla. Yoo waaqayyo nama wajjiniin ta'e tulloonnis gaaronnis uumamni hundinuu nama dhaga'u gadi namaa jedhu karaa nama dabarsu. Har'as waaqayyoon wajjin jiraannan waan hundumtuu hin danda'ama. Waaqayyo nama wajjin jiraannan hin danda'ama. Inni arfaffaan nama waaqayyoon akka kanatti barbaadatu fayyinatti ta'aaf. Isa kanaanan isinii xumura. Fayyinatu ta'a. Gaafa nu waaqayyoon barbaaddannu hin fayyina. Fuula isaa gaafa barbaaddannu fuulli isaa gara keenyatti gaafa deebi'u hin fayyina. Fuula waaqayyoo dhabuutu nama gaddisiisa. Fuula waaqayyoo dhabuutu nama boossisa. Fuula waaqayyoo dhabuutu nama miidha. Fuulli waaqayyoo gara keenya jiraannan hin fayyina. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Har'as fuulli waaqayyoo nuuf haa ifu. Hin oolcha waaqayyo. Warra isa barbaaddatan waaqayyoo hin oolcha. Oolchaadha waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Qabxii shanaffaan kun waaqayyoon oolcha. Daani'eel yeroo hundumaa guyyaatti si'a 3 waaqayyoon hin kadhate hin barbaaddataadha sagalee waaqayyoo.
boqonnaa 6 irraa yeroo ilaaltan addumaan boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti Daani'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 26 irratti yeroo ilaaltan warri Waaqayyoon kadhata Waaqayyoon barbaaddatan akkamitti akka isaan oolan badiisa hamaa abidda boba'u keessa akkamitti akka isaan oolan leenca nama nyaatu boolla du'aa keessa akkamitti akka ba'an argina kutaa kana keessa. Iddoo kana isinii dubbiseetan isinii xumura. Raajicha Daani'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 25 irraa kaaseen nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Kana booddee Daariyoos mootichi warra guutummaa lafaarra jiraatan warra saba garaagaraa warra gosa garaagaraa warra afaan garaagaraa dubbatan hundumaaf caafe nagaan isiniif haa baay'atu. Kunoo an abboomii baaseera. Namni guutummaa mootummaa koo keessa jiru Waaqayyo isa kan Daani'eel haa sodaatu. Isa durattis haa hollatu. Inni Waaqayyo jiraataadha. Bara baraan dhaabbataadha. Mootummaan isaa matumaan hin balleeffamu. Barri moo'icha isaas dhuma hin qabu. Inni hin oolcha, hin of galchas. Inni bantii Waaqaa keessatti lafarrattis milikkitoota hin agarsiisa. Dinqiiwwan hin hojjeta. Daani'eelin harka leencotaa keessaa inni oolche. Isa. Haleluuyaa. Isa tolchaadha. Labsii haaraa baase. Waaqayyoon oolcha. Warra kan isaa ta'aniin oolcha Waaqayyo. Oolchuu duwwaa miti akka inni oolchu. Akka inni isaanii wajjin jiru biyyatu arga. Uumama hundumaatu dhaloota hundumaatu arga. Daani'eel dargaggoonni sadeen sun yeroo Waaqayyoon amanata Waaqayyoon kadhatan fuula Waaqayyoo sababii Waaqayyoon barbaaddatanii fi hin oolan badiisa salphina oolan. Har'aa kaasee maqaa Waaqayyoo inni kan Daani'eel haa waaqeffamu, inni haa sodaatamu, inni haa beekamuudhani labsii baase mootichi. Guutummaa biyya lafaa irratti Daariyoos labsii baase afaan hundumaan sanyiin hundumtuu qomoon hundumtuu isa kana haa beeku Waaqa Daani'eel malee Waaqni hin jiru. Har'as Waaqayyoo Waaqa keenya. Isa barbaanna, isa Waaqaaf lafa irratti mootii ta'e, addunyaa kana irratti mootii isa ta'e. Kanaaf har'as addunyaan guutuun Waaqayyo malee inni danda'u inni oolchu hin jiru jedhanii harka isaanii gara Waaqayyootti kan bal'isaniif kanaaf. Har'as biyyi keenya harka ishii gara Waaqayyootti yeroo ishiin ol kaaftu Waaqayyo du'aa yeroo ishiin jettu Waaqayyoon oolcha. Waaqayyoon nusin oolcha. Hin oolcha, hin of galcha. Sababii keetiifis Waaqayyo biyya kee, naannoo kee, maatii kee hin oolcha. Atis Waaqayyoon kadhadhu, Waaqayyoonis barbaaddadhu. Addumaan Waaqayyoo namoonni baay'een akka negatiivaatti yeroo ilaalanillee Waaqayyo yeroo kana yeroo nuu kenne maatiidhaaf yeroo kenne Waaqayyo amantootaaf tajaajiltootaaf biyyaaf iyyuu moototaaf iyyuu yeroo itti of yaadatan kenneef Waaqayyo yeroo kana hundi keenyaa Waaqayyoon haa barbaaddannu mana keenyatti iddoo jirrutti Waaqayyoon haa barbaaddannu jedha. Waaqayyo sin haa eebbisu. Waaqayyoon barbaadaa. Waaqayyo hin argama. Waaqayyo jira. Bara hundumaa jira. Bara raajotaa inni ture, bara ergamootaa inni ture. Har'as Waaqayyo bara kees, bara koos jira, bara dhufus hin jiraata. Hin kadhanna Waaqayyoon. Si barbaaddatanii, si waammatanii, takkaa nama jalaa kan hin dinne, ijoollee keetti garaa kan hin jabaanne, saba keetti garaa kan hin jabaanne, Waaqa dubbattu, dubbii kee wajjiniin kan jirtu, dubbii keetti amanamaa kan taate, amma dubbatte kan geessu, waan dubbatte kan raawwattu, na barbaadaa. Siniifan ergamaa akkuma nuun jette yaa Waaqayyo dubbii keetiin akka nu barsiifte si kadhanna yeroo kanas sabni kee warri si dhaga'aa jiranis si kadhatu anis sin kadhadha. Sagalee kana keessaan akkaati yaa Waaqayyo jireenya keenya ilaalte akkaatiin nutti dubbatte abdiin qaba. Ammas dhaloota si barbaaddatu, dhaloota si waammatu, dhaloota gara keetti iyyatu, dhaloota si bareenyummaa kee baree si waaqeffatu yaa Waaqayyo taanee akka jiraannu bara hundumaa akka si waammannu maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Hafuura keetiin nu gargaari. Sabni si waammatu hin oola. Sabni si barbaaddatu hin oola. Sabni si kadhatu hin oola. Yaa Waaqayyo baay'een si barbaaduu dadhabuurraa si argachuu dhiisuu dadhabuurraa kan ka'e badaniiru, cabaniiru. Du'a dingataa, badiisa dingataa baay'een irra ga'eera. Dhahichi baay'een isaan qaqqabeera. Si waammatanii garuu baay'een oolaniiru. Du'a jalaa, badiisa jalaa, salphina jalaa oolaniiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin saba si barbaaddataa jiru, dhaloota si barbaadaa jiru, nama mana isaa taa'ee gola isaatti boo'aa jiru si kadhataa jiru. Ati hin oolchita. Ammayyuu maqaa Yesuusiin mana isaatti kan dhufe, maatii isaatti kan dhufe,
biyya isaatti kan dhufe, waldaa isaatti kan dhufe maqaa Yesuus Kiristoosiin dha'ichi hamaan, duuti hamaan, diingata kan dhufe, dhukkubni hamaan mana isaarraa, jireenya isaarraa kan cabe haa ta'u. Nama si barbaadu kana ati fayyisi. Nama si barbaadutu kana ati oolchi. Hidhaansaa rakkinni inni keessa jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cirame haa ta'u. Biyya keenya irraa ammayyuu kan cirame haa ta'u. Waaqayyo biyyi keenya humna addaan qabdu, humna caalu si qabdi. Si waammataa si barbaaddataa jirti. Yaa Waaqayyo akka kaleessa nu dhageessi. Akka kaleessa hojii hojjetaa turte har'a si kadhanna maqaa Yesuus Kiristoosiin harki kee ammayyuu biyya keenya irratti kan diriire haa ta'u. Saba si barbaadu baay'ee jira. Xinnaa guddaan sitti bo'aa jira. Soomee gaddee yaa Waaqayyo si kadhataa jira afaan beekuun. Yaa Waaqayyo qomoo adda addaatu si waammataa jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa iyyuu hafee, biyya keenya irraa hafee, Itoophiyaa irraa hafee, biyyoota adda addaaf yaa Waaqayyo ardiilee hundumaaf akka ta'utti oolchuun kee yaa Waaqayyo nu wajjiniin haa ta'u. Harki kee nu wajjiniin haa ta'u. Hidhaan keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin haa hiikamu. Si isa dhugaa taate, si isa karaa taate, jaalala taate, jireenya isa taate, si barbaaddataa si wajjiniin akka jiraannu. Yaa Waaqayyo mootummaa kee keessaa akka qooda qabaannu maqaa Yesuusiin ati nu gargaari. Waan nutti dubbatteef galanni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyo sin haa eebbisu. Warra TV fayyinaaf qindeessitoota isaanii akkasuma kaameraamaanii warra sagantaa kana qindeessitan Waaqayyo guddaa sin haa eebbisu. Baay'een isin jaaladha. Eebbifamaa. Waaqayyo sin haa eebbisu.